Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel eekiyaa bakka nagaa keessi nagaa kiyya nageenya rabbi bakka sin jirtan hunda sin bira jiraatuun sin jira akkasuma nageenya kiyya bakka sin jirtan mara sin bira nafa geessu dhibee bara kanarraa rabbiin najaa sin habaasu sin jira. Egaa guyyaarraa Juulii 25 oduu qabadhee isiniif dhiyaateetiin jira jechuudha. Agatuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan sin affeera. Jalqabarra kan isin dhageessu jechuudha oduu waa'ee hajjii seera Suudiin dhiyeenya kana baafteedha jechuudha. Egaa dhiyeenya kana seera Suudiin baafte irratti jechuudha waa'ee hajjii jechuudha. Hajjiin ni jira moo hin jiru yaada jedhu jechuudha. Egaa lammiileen biyya alaarraa dhufanii Suudi Arabiyaa akka duraan hajjaanu nuuf hin jiru jechuudha. Garuu lammiilee biyya kana keessa jiranuuf jechuudha nama 10,000 caalleef akka eeyyamni godhamudha kan Suudiin seera baase jechuudha. Egaa namoota dhufan kanarraa jechuudha umuriin isaanii nama waggaa 65 gadi ta'eedha kan murteeffame jechuudha. Sababni isaas dhibee koronaa kanallee dingata yoo qabame akka yoo damdamachuu nama danda'udha jechuudha. Egaa dhibeen koronaa vaayirus nama umuriidhaan dheerate jechuudha kan inni miidhu akkuma beekamu. Egaa nama 10,000 kan hin caalleedhaaf eeyyamni godhameetiin jira jechuudha. Lammiileen biyya alaa immoo dhufanii hajja'uun akka hin danda'amnedha kan ibsame. Itoophiyaa keessatti gaa jechuudha namoonni hajjiin ni jira jedhanii maallaqallee kaffaluu jiran akka jirudha kan oduun himu jechuudha. Oduun tokko egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya jechuudha lammiilee Suudi Arabiyaa keessa jiraatan lammiin kamiyyuu jechuudha dhaqee hajja'uudha kan danda'u namoota 10,000 kan hin caalleen jechuudha baay'inaan osoo hin taane lammiileen kun jechuudha dhibeen isaanii waggaa 65 gadi kan ta'e yoo ta'u jechuudha jalqaba waggaa hajjii dhaquudhaaf ka'an jechuudha qorannaan koronaa vaayirasii ni godhamaa fi achi booda erga achi dhaqanii hojjettoonni achi keessa hojjetan guyyaa guyyaadhaan kan qorannaan godhamuufidha seerri kan ba'e jechuudha. Achi booda lammiileen kun hajjii fixanii waggaa deebi'an jechuudha guyyaa 14 qobaa teessifaman jechuudha. Achi booda qorannatamanii qulqulluu ta'uun isaanii erga barame booda gara ummataatti kan makamanudha jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Seenaa Islaamaa keessatti jechuudha akka taarikni himutti hajjiin jechuudha yeroo 40maaf kan dhaabatedha. Yeroo 40maaf kan dhaabate kun guutummaan guutuutti yeroo dhaabates ni jira. Akkuma kana immoo jechuudha gimmaashiin dhaqee hajja'ee namni xiqqaan hajja'ee kan immoo guutummaan guutuuttis kan dhiifame ni jira jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha seenaan kan himu yeroo 40maafidha waggaa erga hajjiin kun jalqabe kan dhaabate kan godhame. Innis immoo sababa lolaa fi dhibeelee weerara dhibeelee gurguddaa akkanaatiif kan dhaabatedha kan seenaan himu jechuudha. Egaa lammiilee Itoophiyaa jechuudha amma yoonaatti jechuudha namni hajjii ni jira jedhanii birrii kaffalaaranuus ni jira kan jedhudha oduun kan adeemaa jiru jechuudha. Hajjii kana dhufuudhaaf jechuudha waggaa waggaatti nama biliyoona 2 kan ta'udha kan fedhii qabu jechuudha. Egaa namni biliyoonni 2 kun jechuudha bara lanaa kana akka dhufuun hin danda'amnedha jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo jechuudha waa'ee umraati. Umraan bara lanaallee akka hin jirredha seerri Suudii kan baase jechuudha. Kanumatti aansuudhaan immoo jechuudha oduu baay'ee gammachiisaa tokko isin dhageessa jechuudha. Innis maal yoo ta'e Itoophiyaatti jechuudha Eekkaa Kotobee hospitaala jedhamutti jechuudha manguddoon umurii waggaa 114 jechuudha dhukkuba koronaa vaayirasii irraa damdamachuun isaanii himameera jechuudha. Egaa sadarkaa addunyaatti amma yoonaatti jechuudha isaan amma dura umurii waggaa 113 fayyuudhaan addunyaa kan ajaa'ibsiise ni jira jechuudha. Kun immoo har'a kaleessa kana jechuudha nama 100 umurii 100 fi waggaa 14dha kan fayye amma yoonaatti jechuudha. Egaa waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Itti aansuudhaan dabalata waa'ee koronaa of eeggannoo irraa jechuudha seerri bahe jechuudha caammaadhaanis illee ni darbaa caammaa keessan waggaa ol galtan jechuudha bakkee keessanii yookaan ala keessanii akka ol galtanudha kan himamaa jiru jechuudha. Maaliif jennaan caammaa gorora namni bakka adda addaatti tufu irra hojjetamee waan adeemamee galamuuf ijoolleen immoo waggaa manatti galee kophee sana harkaan qabdee dhibeen gara sanaan akka daddarbuu danda'udha kan himamaa jiru jechuudha. Akka irraa of eeggattan kan jedhame inni dhumaa immoo jechuudha oduun keenya dhumaa waa'ee hidhaa laga Abbaay jechuudha. Egaa akkuma beekamu laga Abbaay irratti jechuudha Itoophiyaanii fi Masriin wal loliinsa addaa kan jiru jechuudha. Kanarraa jechuudha yeroo yerootti yaada adda addaadha kan baasan yaada dhiyeenya kana baasan irraa immoo jechuudha Islaama Itoophiyaa gara ofii qabuuf yaalii akka godhaa jiranudha kan dubbatan jechuudha. Egaa waa'ee kana irratti Jawaar Mohammad jechuudha aktivistii Jawaar Mohammad akka jedhetti jechuudha lagni Abbaay
kan Islaamaas miti kan Kiristaanaas miti kan Oromoos miti kan Amaaraas miti kan Itoophiyaa guutuuti waan ta'eef hundi keenyaayyuu waliigalteedhaan akka itti hirmaachuu qabnudha. Poolitikaa keessa osoo hin galle waa'ee laga Abbaay irratti jedheeti kan feesbuuka isaa irratti maxxansee jiru jechuudha. Kana fakkaatan sin jira kabajamtoota jaalatamtoota keenya waliin keenya guyyaarraa yeroo biraatti hanga walitti deemti nagaan nu tura. Laayik gochuun irraanfatinaati hiriyootan keessaniifis sheer akka gootan kabajaati. Lagni Abbaay itti fufuudhaaf guyyaadhuma 14 qofa tafe jechuudha waan irra ga'u walumaan laallaa. Baay baay.